Aye jalatamtoota fi kabajamtoota keenya har'a qophii wayita tokko qabannee jennee qophiin keenyaas maal jettanii nu gaafattan ispoortiidha. Ispoortiin kun eenyu fayyadaa jettanii nu gaafattan warroota jechuudha garaa burcaa qabu. Burcaan isaa guddaadha. Kana fayyada. Sirriitti daawwadhaadha. Sirriitti na daawwadha. Waayiduu akka irraa baratan, waayiduu irraa baratan jedhamanii qaba. Kanarraa jalqabatan jechuudha. Foddaa kanarraa eegaltanii. Foddaan kun ulfinni isaa kiiloo 120. Ulfinni isaa 120 torbee takka haaftennaan halas. Burcaan kelaafumatti gabaabumatti dhumatee akkana godhanii jechuudha. Miila keessan kana wal qixxeessitanii takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, saddeet, sagal, kudhan jettanii akkanatti godhanii bineensi akka malee ulfaata akka malee ulfaata. Ammas akkanatti jechuudha ciiftaniisi akkana godhanii jechuudha. Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan jettaniisi bineensi ulfaata kiiloo 120 jechuudha. Torbee akkana qabnaan halas. Keessaa qorroonni shamarranii kaan sirriitti wal kana laallaa irraa wanti godha. Shamarran akka malee jechuudha burcaa bahu. Sirriitti irraa laallaa. Wanti kun isiniifan salphaadhanii yaada. Warri dhiiraas wanti xiqqaa qaban. Ispoortiin kun hin godhattu kan nama godhaa jiru kun warra shamarranii fayyadaman maal isaa waan inni danda'u waan danda'u. Ammas jechuun gara foddaa gootanii dhuftan waggaa kana gootanii halas dhuftan jedhanii ispoortiin ni ta'ee idaarratti fakkaata jettanii kan hojjetan jechuu jechuudha. Obsa gamee obsaan daawwadhaa jedhe isiniin qabsiisa. Asin keenya uletuun ulfaata uletuun ulfaata asin keenya leenjitaan sirrii fudhatte leenjitaan sirrii fudhachuun qabu jechuudha. Leenjitaan sirrii fudhadhee booda gara garatti amma itti tokko ni ulfaata. Guyyaa lama sadii kana sirriitti haasuu qabu. Sanboota deemnee sanbootaan isin garsiisu. Amma akkana jedhu ulfaata bahu. Kanan danda'u lakke. Kun hin danda'u